odeeffannoo Wancaa Afrikaatiin wal qabatanitti darba. Wancaan Afrikaan marsaan 35ffaan kaleessa haala ho'aa ta'een haala hawwataa ta'een kan Morocco Rabaatitti eegale. Egaa Wancaan Afrikaa barana gama gara kallattii adda addaatiin xiyyeeffannoo argatee jira. Keessattuu tamsaasa kallattiitti wal qabate yeroo jalqabaatiif biyyoota Awurooppaa 35 keessatti ni darba. Namoonni biliyoona tokko tuqaa shanii ol gama foddaa televiziyooniitiin ni daawwatu jedhame jira. Dorgommii kaleessa sirna baniinsa staadiyeemii Mootii Moolaa Abdallaa kan magaalaa Rabaatitti argamutti geggeeffameen Moroccoon Comoros injifachuudhaan eegaltee jirti. Biyyattiin kaaba Afrikaa Moroccoon gooliiwwan 2-0dhaan kan Comoros injifachuu dandeesse. Goolii Morocco tiin injifattee Brahim Diaz daqiiqaa 55 irratti akkasuma Ayyub El Kaabin daqiiqaa 74 irratti galchaniitti jiru. Keessattuu kubbaan taphataan sarara fuulduraa kilaba Olympiacos Ayyub El Kaabi ofirra garagalee qaxxaamura dha'ee galche baay'ee hawwattuudha kan turte. Mazraawiidha Brahim Diaziif kan mallatteesse Salah Diineen akkasuma El Kaabiidhaaf mijeessuu dandeetti jira. Tapha kana mootiin Morocco Moolaa staadiyeemii yaadannoo isaaniitiif yookiin maqaa isaaniitiin mogga'e kanatti argamuudhaan taphicha daawwataniiti jiru. Taphichi baay'ee hawwataadha kan ture. Murkiin Morocco fi Comoros baay'ee si'aa ture. Biyyoonni lamaanuu yaaliin isaan taasisan yookiin tapha hawwataadha kan taasisanii garuu akka waliigalaatti Moroccoon caalteetii jirti. Moroccoon taphoota 19 walitti aansitee injifachuu dandeessee jirti. Biyyattii kaaba Afrikaa kun rikoordii ta'uudhaan kan imalaatii jirtu. Seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti biyyattii taphoota hamma kana walitti aansitee injifattee hin jirtu. Egaa amma Moroccoon kana gochuu dandeesseeti jirti. Daqiiqaa 11ffaa irratti Moroccoon peenaalitii argattee ture. Sofiaan Rahimi peenaalitii argatee kan eegan Comoros Yannick Pandor jalaa deebisee jira. Egaa peenaalitii bareedduu turte garuu kan eegan kunis haala hawwataa ta'een kan deebise. Kan eegan kun liigii lammaffaa Belgium keessa taphataa dargaggeessa kaleessa ga'umsa gaariidha kan mul'ise. Inumaayyuu osoo inni yaaliiwwan hedduu deebisuu baate Moroccoon goolii 7 galchuu dandeessi ture. Garuu ga'umsi kan eegaa kana kaleessa Comoros goolii hedduun akka hin mo'amne baraaruu danda'ee jira. Yannick Pandor jechuudha. Deeggartoonni 60,000 fi 180 staadiyeemitti argamuudhaan tapha kana daawwataniiti jiru. Egaa staadiyeemiin Mootii Moolaa Abdallaa jechuudha. Namoota hedduu keessummeessuu danda'a. Sanaa ol 80 ol kan keessummeessuu danda'u. Kaleessa garuu daawwattoonni 60,000 fi 180 dirreetti argamuudhaan tapha kana daawwataniiti jiru. Tapha kanaan wal qabatee dursaan taphattoota garee biyyaalessa Morocco ittisarratti garee kanaaf gaachana ta'uudhaan taphoota hedduun Moroccoon akka gooliin ittiin galle taasisaa kan ture. Romansiyaas miidhamee dirreedhaa ba'ee jira. Yeroo dirreedhaa ba'u bo'aati kan dirreedhaa ba'e Romansiyaas. Egaa taphataan sarrattisaa kun Moroccoon taphoota 19 hamma yoonaa injifatte keessatti goolii 52dha kan galchite. Faallaa sanaan goolii 4 qofaadha kan keessummeessuu dandeesse. Goolii akka keessummeessineef taphattoota ga'ee leencaa baachaa turan keessaa Romansiyaas tokko ture. Kaleessa garuu miidhamee ba'ee jira. Egaa miidhamni isaa kun hagam dirreerraa isa fageessa kan jedhu hin beekamne. Garuu kaleessa taphoota ittaananiin inni jiraachuu dhabuun Morocco hamma ta'e miidhuu danda'a. Garuu kaleessa bifa sanaan miidhamee dirreedhaa ba'uu danda'eetii jira jechuudha Romansiyaas. Wancaa Afrikaa kanaan har'a taphoonni ni taphatamu. Keessattuu taphoota har'a taphataman kan ramaddii laaluun ni danda'ama. Ramaddii biyyoota ramaddii jaatti qodamee biyyoonni 24 wancaa Afrikaa kanarratti hirmaataa jiraachuun isaanii beekamaadha. Egaa taphoonni ramaddii har'a taphataman kan boodarra kan ilaallu ni ta'a. Sanaan ala garuu Premier League England wal qabate kaleessa taphni eegamaan ture kan Aston Villa fi kan Manchester United ture. Villa Park irratti ammallee Aston Villaan imala mo'amuu dhabu itti fufeetii jira. Aston Villaan Unai Emery jalatti bara kana ga'umsa gaarii mul'isaa jira. Kilabiin kun egaa
dhiifama Aston Villaan kaleessa goolii 2-1 Manchester United injifachuu isaatiin sadarkaa sadaffaa isaa cimsateetii jira. Kilabiin kun egaa taphoota Premier League torbaan walitti aansee injifachuu isaati jechuudha. Aston Villaan Manchester United kaleessa ni injifataaf eegamaa ture ta'us garuu milkaa'uu hin dandeenye tapha kaleessa irratti jechuudha. Jalqabumarraayyuu gaafa gara direetti seenan yaaliiwwan jajjaboo taasisaa turan kilaboonni lamaanuu Morgan Rogers daqiiqaa 45 irratti goolii Aston Villaan ittiin dursu galchee sana booda Manchester United daqiiqaan boqonnaa dura 45 xumurame daqiiqaa dabalataa sadaffaa irratti jechuudha. Kubbaa doorguun dabarseef Maatiyaas Kuunyaan galchuudhaan gareen lamaan goolii tokko qixa boqonnaa bahuu danda'anii boqonnaa deebii akkuma gara direetti deebi'aniin caalee taphatee carraawwan hedduumaa kan ture. Aston Villaan goolii lammaffaa Morgan Rogers kan Oli Watkins mijjeesseef daqiiqaa 57 irratti galchuudhaan Aston Villaan goolii 2-1 Manchester United injifachuu danda'eetii jira. Egaa Aston Villaan kaleessa injifachuu isaatiin garaagarummaan dursaa leegichaa waliin qabu ammallee 3 ta'eeti kan jiru. Akkasuma kan Manchester City kilaba sadarkaa lammaffaa irratti argamu waliin qabu qabxii tokko qofaadha. Gaafa sanbataa taphoonni hedduu taphatamaniiti jiru. Keessattuu durstoonni liigichaa Manchester City fi Arsenal jechuudha milkaa'aniiti jiru. Tapha Arsenal fi Everton irraa eegaluudhaaf tapha kanaan wal qabatee egaa Everton tapha kanaan Arsenal qoree ture garuu boqonnaa dura daqiiqaa 27 irratti penalty Victor Courage galcheeni kan milkaa'uu danda'anii Arsenal tapha kana injifachuu isaatiin garaagarummaa Manchester waliin City waliin qabu gara duraatti deebi'eeti jira. Sana dura garuu Manchester City dursee taphatee ture. Yeroofis ta'u sadarkaa tokkoffaa Arsenal irraa fudhatee ture. Boodarra halkan sa'aatii 5 taphni kun kan taphatame rakkatee goolii 1-0 injifachuu danda'ee jira. Everton carraawwan argate osoo fayyadame taphicha injifachuudhaaf carraa argatee ture. Ta'us garuu taphichi injifannoo Arsenal goolii 1-0 kan xumuramuu danda'e. Gaafuma sanbataa Manchester City gareen Pep Guardiola goolii 3-1 West Ham United mo'atee Erling Braut Haaland goolii 2 galchee daqiiqaa 5-69 irratti jechuudha. Taphataan kun leegichaan barana goolii 19 kan galchuu danda'e. Tiyaanii Reinders daqiiqaa 38 irratti kubbaa Haaland mijjeesseef galchuudhaan Manchester Cityin taphoota walitti aansee akka mo'atuuf gargaaraniiti jiru. Goolii 3-0 West Ham United kan injifate. Tapha kana haa injifatanii iyyuu malee leenjisaan Manchester City Pep Guardiola taphattoota isaanii komatanii jiru. Carraawwan argatanitti sirnaan akka hin fayyadaminidha kan kaasanii. Egaa Manchester City taphotas dhiyoo injifataa jiruun amma morkii waancaa keessa garee jirudha. Inumaayyuu Arsenaaliif gareen sodaachisu ammatti Manchester City ta'uunsaa beekamaadha. Pep Guardiolaanis dhiyeenya kana xumurri barichaa isaaniifis xumura turmaata Manchester City ta'uu mala jedhamaa jira. Kanaaf City keessatti waancaa Premier League dabalatee waancaa hedduu fudhatanii bara hojii isaanii xumuruudha kan barbaadanii. Kanaaf Pep Guardiolaan taphoota xiyyeeffannoodhaan hordofaa akka jiranidha kan namatti mul'isu. Qabxiin isaan as dhiyoo kana galmeessaa jiran. Taphni biraa kan Shaampiyoonii Liigichaa Liverpool fi Tottenham Hotspur gidduutti taphatameedha. Tapha kana Liverpool goolii 2-1 injifachuu danda'ee jira. Goolii injifannoo Liverpool Alexander Isak daqiiqaa 56 irratti akkasuma Hugo Ekitike daqiiqaa 66 irratti galchanii jiru. Gama Tottenham taphattoonni lama kaardii diimaadhaan dirree dhaabanii jiru. Javi Simon daqiiqaa 33 irratti akkasuma Cristiano Romero daqiiqaa 93 irratti dirree dhaayoo bahan. Richarlison daqiiqaa 83 irratti goolii tokkitti Tottenham Hotspur mo'amuu jalaa hin baasin taphataa galchuu danda'ee jira. Newcastle goolii 2 qixa Chelsea waliin xumuree akkasuma Burnley waliin goolii tokko qixa taphni Brighton fi Sunderland goolii maleedha kan xumurame. Taphoonni sanbataa kana kan fakkaatan ture. Akkasuma La Liga Spaininis durstoonni liigichaa milkaa'aniiti jiru. Gaafa sanbataa yookiin taphoota taphatamanii fi eegamaa turan keessa kan Barcelona fi Villarreal ture. Taphni kun injifannoo Barcelona goolii 2-0 kan xumurame. Akkasuma Atletico Madrid goolii 3-0 Girona injifateeti jira. Elchenis galchii 4-1 Rayo Vallecano mo'atee jira. Real Betis akkasuma qabxii wal fakkaataadhaan kan injifachuu danda'e. Sanbata Real Madrid goolii 2-0 Sevilla injifatu. Kylian Mbappé goolii tokko galchuu danda'ee jira. Taphataan kun riikoordii
Cristiano Ronaldo qoodatee jira. Daqiiqaa 86 irratti penalitiidhaan galchuu kan danda'e Kylian Mbappé garuma baruma gara kilaba kanaatti makame yookiin Real Madridtti makame bara tokko keessa jechuun kaalaandara tokko keessatti gooliiwwan 59 galchuudhaan riikoordii haaraa qabachuu danda'eeti jira. Jude Bellingham goolii biraa taphataa galcheedha jechuudha. Gaafuma sana Real Oviedo fi Celta Vigo goolii malee Levanteen akkasuma Real Sociedad waliin sanbata jechuudha. Goolii maleedha kan xumuran Osasunan goolii 3-0 dhaan akkasuma Alaves injifachuu danda'eeti jira jechuudha. La Liga Spain kana taphoota hamma yoonaa taphatamaniin Barcelona dursaati kan jiru. Sanaan ala Real Madrid itti aana gareen Xavi Alonso garuu barana goomsini mul'isaa jiru hagas mara amansiisaa miti. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru qabxii 4dha. Barcelona 46 qaba, Madrid 42, Atletico Madrid qabxii 37 sadarkaa 1-3 jiru qabatanii jiru. Sadarkaa gadii keessa Girona, Real Oviedo fi Levantetu argama. Real Ovedon barana gara La Ligaatti garee guddateedha. Kilabiin kun egaa garee Santi Cazorlaan gara kilaba liigii jalqabaa yookiin La Ligaatti guddisuu danda'eedha. Ammallee miila dhufeen gara seegundaatti deebuudhaaf waan imalaa jiru fakkaata. Qabxii 11 sadarkaa 19ffaa irratti argama. Akkasuma Bundesliga Jarmaniin dursaa liigichaa Bayern Munich imala injifannoo isaa itti fufee jira. Goolii 4-0 dhaan Hedene menjifate Stantic daqiiqaa 15ffaa, Olisen 32ffaa, Diaz daqiiqaa 86ffaa fi Harry Kane daqiiqaa 92ffaa irratti gooliiwwan injifannoo galchuu danda'aniiti jiru. Egaa Bayern Munich taphoota torbee 15 irraa tapha 13 injifatee lamaan qixabee tapha tokkoonis osoo hin mo'amin qabxii 41 dursaa jira. Borussia Dortmund qabxii 32 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Garaagarummaa qabxii 9tiin Bayern Munich fi Borussia Dortmund gidduu kan jiru jechuudha. Bayer Leverkusen qabxii 29 qaba, RB Leipzig 9 qabachuudhaan sadarkaa 2-4 jiru qabataniitiin kan jiran jechuudha. Shaampiyoonaan kilaboota Atileetiksii Oromiyaa marsaan 14ffaan kaleessa xumuramee jira. Shaampiyoonaan Atileetiksii kun egaa kutaa magaalaa Sulultaa giddugala leenjii yookiin Instituutii Leenjii qorannoo Daraartuu Tulluutti kan dorgomaa ture. Shaampiyoonaan kunis olaantummaa magaalaa Adaamaatiin kan xumurame. Shaampiyoonaan Atileetiksii Oromiyaa bara 2018 fageenya gabaabaa giddu galeessaa gufachiisa meetira 3,000 fi gochoota direetiin guyyoota 5f Instituutii Leenjii fi qorannoo Daraartuu Tulluutti dorgomaa ture. Kilaboonni Atileetiksii 16 Oromiyaa irraa hirmaatanii jiru. Qabxii waliigalaatiin kilabiin Atileetiksii bulchiinsa magaalaa Adaamaa 448tiin shaampiyoonii ta'uun olaantummaadhaan xumuree jira. Dorgommii bara kanaan Adaamaan dhiiraa fi dubaraan sadarkaa tokkoffaa bahuudhaan kan goolabe. Qabxii waliigalaatiin kilabiin Atileetiksii bulchiinsa magaalaa Shaggar qabxii 386 sadarkaa lammaffaa, kilabiin Atileetiksii Komishinii Poolisii Oromiyaa qabxii 109 sadarkaa sadaffaadhaan xumuruu danda'aniiti jiru. Gabaasni kan riippoortara keenya Abbabaa Alamaayyootti. Odeeffannoo biraatti waan darbuun dorgommiiwwan gurguddaan kan atileetiksii kaleessaa fi sanbata biyyoota adda addaa keessatti gaggeeffamanii jiru. Atileetonni Itoophiyaa dorgommiiwwan kanneen irratti milkaa'aniiti jiru. Fakkeenyaaf kiiloomeetira 25 Indiyaa Kolkaataatti dorgommii gaggeeffameen atileet Daggituu Azmaraw injifatteeti jirti. Atileet Daggituun dorgommicha daqiiqaa 19 sekondii 3 kan xumurte jechuudha. Dorgommicha xumuruudhaaf sa'aatii tokkoo fi dhiifama daqiiqaa 19 sekondii 36 kan goolabde. Akkasuma dorgommii birootiin atileet dorgommiidhuma sanarratti jechuudha. Atileet Suutumee Kabbadaa lammaffaa, Massalacha Alamaayyoo sadaffaa, Quuftuu Xaahir afuraffaa, akkasuma Zammanaa Dammilaw shanaffaa, Natsaannat Tafarii ja'affaa bahuudhaan kan goolabamanii. Dhiirotaan atileetii Yuugaandaati kan injifate. Atileetiin Yuugaandaa Jooshaa Cheeptaagee dorgommicha mo'achuu danda'eeti jira. Egaa sanaan alaa dorgommii kanarratti kan hirmaatan atileetonni Itoophiyaa Afwerq atileetiin jedhamu sa'aatii 2 daqiiqaa 12 sadarkaa lammaffaadhaan kan xumure. Fageenya birootiin jechuudha dorgommii kiiloomeetira walakkaa
dorgommii maraatoonii achuma Indiyaatti geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa injifataniiti jiru. Keessattuu dorgommii dubartootaatiin atileetiin injifatte atileet Gaaddisee Damissee jedhamti. Dorgommii Taayipee jedhamudha. Dorgommii maraatoonii kanaan sa'aatii 2 daqiiqaa 24 sekondii 17 itti fudhateetiin kan jiru jechuudha. Dorgommiin yaadannoo Abbabaa Biqilaa yookiin Shaambala Abbabaa Biqilaa Jaappaanittiin fiigamee jira yookiin geggeeffamee jira. Magaalaa Kaasamaatti dorgommiin kun kan geggeeffame. Dorgommichi kaleessa bakka Jaappaanitti ambaasaadara Itoophiyaa ambaasaadara dhaabaa dabalee argamanitti kan fiigame. Egaa yaadannoo Shaambala atileet Abbabaa Biqilaatiif dorgommiin kun waggaa waggaadhaan kan geggeeffamu. Baranas marsaa 20ffaadhaaf kan geggeeffame jechuudha. Atileetonni Itoophiyaa fi Jaappaan hedduun hirmaataniiti jiru dorgommii kanarratti. Egaa mudursinii kaasee ambaasaaddarri Jaappaanitti Itoophiyaa jechuudha ambaasaadar dhaabaa dabalee ambaasaadaroonni qoonsilaa biyyoota lameenii irratti argamaniiti jiru. Dorgommii kanaan kan injifateen atileetiin Itoophiyaati. Atileetiin Itoophiyaa Darrasaa Xaasoo jedhamu marsaa 20ffaan dorgommii yaadannoo atileet Abbabaa Biqilaa kana injifachuu danda'eeti jira jechuudha. Sagantaan dorgommii kanarratti jechuudha qaamoleen garaagaraa kantiibaa magaalaa Kaasamaa dabalatee akka argamanidha. Odeeffannoon ministeera aadaa fi ispoortii biyyaalessaa irraa arganne kan addeessu jechuudha. Odeeffannoo biraatti waan darbuu Itoophiyaan dorgommiiwwan gurguddoo idil addunyaa qopheessuudhaaf humna qabdi jedhameeti jira. Itoophiyaan dorgommii kaaraatee kan marsaa 15ffaa biyyoota baaf giddu galeessa Afrikaa qopheessitee jirti. Dorgommii kanarratti biyyoonni akka Somaaliyaa, Keeniyaa, Madagaskar, Suudaan hirmaataniiti jiru. Akka waliigalaatti Itoophiyaan meedaaliyaa 24 fudhachuudhaan dorgommicha olaantummaadhaan xumurteeti jirti. Finfinneetti kan geggeeffame. Dorgommii kana qopheessuudhaafis kana dura federeeshiniin kaaraatee Itoophiyaa haaldureewwan garaagaraa gochaa turuu fi karaa milkaa'aa ta'een goolabuu yookiin xumuruu isaatiin pirezidaantiin federeeshinii kaaraateen Itoophiyaa Suleymaan Geemoo kan dubbatani. Sanaan alaa dorgomtoonni 100 ol dorgommii kanarratti hirmaataniiti jiru. Itoophiyaan dorgommii akka kanaa qopheessuudhaaf humna akka qabduudha. Ministeerri deetaan ministeera aadaa fi ispoortii obbo Makiyyuu Muhammad sadarkaa sagantaa cufiinsaa dorgommicha irratti kan dubbatani. Dorgommiiwwan garaagaraa qopheessuudhaafis akkasuma akka filatamteedha kan kaasan jechuudha. Odeeffannoo kubbaa miilaatiin wal qabatan ittaan darba. Premier League Itoophiyaa argannaa torbee kurnaffaadhaan kaleessa taphoonni 3 taphatamanii jiru. Kaleessa istaadiyeem Finfinneetti Dirreedawaa fi Adaamaan goolii tokko qixaanii kan xumurani. Adaamaan kaleessa osoo injifatee sadarkaasaa ni fooyyeffata ture. Ta'us garuu injifachuu hin dandeenye. Machaalii fi Itiyoo Elektiriik tapha eegamaa tureen Finfinnee dhumatte jechuudha. Goolii maleedha kan xumuranii. Bunni Sidaamaa dursaa liigichaa Qiddus Giyoorgis waliin taphatee goolii 2-1 qixaanii kan xumure jechuudha. Goolii galchuudhaan Buna Sidaamaatti dursaa kan qabate. Ta'us garuu boodar gara daqiiqaa dhumaarratti Qiddus Giyoorgis goolii qixxeessitu galchuudhaan qabxii tokko argachuu kan danda'e. Ammallee Bunni Sidaamaa qabxii tokko argatus dursummaa liigichaa garaagarummaa qabxii tokkootiin cimsateeti jira. Premier League Itoophiyaa kana Bunni Sidaamaa qabxii 21 ni dursaa Faasil 20 qaba. Liigichaan garuu Faasil tapha tokko sin mo'amne. Bunni Sidaamaa mo'amee jira garuu qabxii 21 liigicha dursaati kan jiru. Machaal qabxii 17 qaba. Hawaasaa Itiyoo Elektiriik Adaamaan kilaboota qabxii 17 qixa qabaachuudhaan sadarkaa sadaffaa hamma jaaffaa jiru qabatanidha. Qiddus Giyoorgis qabxii 16 sadarkaa 7ffaarratti argama. Yuunivarsiitii Walwalaa Digraata Arbaa Mincii fi Maqalee Sabaa Indartaan qabxiin 8-5-4 qabaachuudhaan sadarkaa gadii 18ffaa hamma 20ffaa jiru qabataniiti kan jirani.